gurbaa kana tumneetu haa taatu lolaanoo haa taatu tolaanoo haa taatu waan isin jaarsitti argitan gurra qabne irraa isiniifuun. Nasri takkasisiri qaba takkasirraa fudhu qaba atini abdii kumeeroo dhibbata kan dubbattee dubbannaa asri ilaalan mee obboleessu asli fi muniirii fi abdiini mucattii gadi buusaatii waan fuutan irraa fuudhaati sirna jiru irraa fuudhaa nutti hin deebi'ata gama kanaa nu hin dandeennaa jetta amma murtii san kaa'uun duratti ebaluun filadha jechaa mucattii irraa waa adda baafachuun barbaachisa. Jaarsa ebalu bakka naa bu'ee naa haalaalu dhugaatii tana ebaluun bakka buufadhe ebaluun ergadhe lakki abdii miti asli miti muniirii miti nasrii bakka buufadhe jechuu dandeetti. Argiteerta wanni mucattiin tun akka gadi hin buune yoo gabbuute illee olaa deebitu jedhuuf tanaaf lakki nuun barbaadu jecha akkuma amma kana falmattee didaa jirtu diduu dandeetti. Yoo isiin dirra qajeelteetiin kun numaarra dubbiitii isin kennadhe argamtee hoodhunaan jedha. Dhabamtee si eebbifne naan jedha jecha mucattiin dhugaa dubbiitan ummata kennatte achirra dhaabatee ummanni ilaala. Ammallee gama milkiitiin illee isin bakka buutanii milkii bakka buuneerra jecha yoo milkiin isin laakkayate lakki ani isinii yumiti nama biraa laakkayadhaa jedhu milkiin achirra dhaabbatanii milkiif illee isin kennani nama milkiin laakkayate fuudhanii bakka buusan mucattii ol nuu deebisaa yoo ka danda'amu taati. No akka warra Dubaayititti jaarsa taane no akka warra Dubaayititti jaarsa taane dubbanna malee milkiin bakka nu buufatee hin dubbannu akka warra Dubaay jiraatutti dubbanna malee jaarsa milkii taane hin dubbannu. Dubbataa jiran amma Nasriin faanti akka warra Dubaay dubbanna malee jaarsa milkii taane hin dubbannu. Yaa karaa nu barbaanu dhufe karaa masirriiti. Hawwii fidii bunii. Okay, Dr. Plan. Ati duraan dubbatti. Ani an dubbite michiyoon uma rakkoon hin jiru waa'ee michiyoo bakka michiyoo beetiin dubbatti konfidensi rakkoon hin jiru. Garuu waan tokko jira gama kiyyarraayis waan ati dubbattees. Amma nama kuma kudhanii jira michiyoo tana carraa lama dhorke. Akka atis jettee jirta ani yaada uummata keessaa yaada keetiin naati. Nasrii reefu hin turre dhiifama dubbii akkanuma dhufeetii lola seenee. Tokkoffaa sheegammat nuti lafatti hin fudhannu je. Waan sheegammat didee ati akkamii fudhatteedha tokkoffaan kan. Lammaffaa waan Nasriin jee jira. Nasrii wanni jee warri manguddummaa fudhattan maaliif nuti deebitaniidha? Maaliif nuti deebitaniidha? Namni kun adda facaanaan lamadan harkan. Isinummaan Nasriin faan sheegammat faan yoo inni ka diduutee michiyoo tana ni gargaarsistanii. Amma duraas isinii kan ni jirra. Achumaan dubbiin kotte. Eega lafa kotte jechuudha. Michiyoon sun dhimma sanii hojii walitti Nasriin jedhee yoo inni waa irraa asuun jiru as jira malee. Injiru quban qabu weessaniif isin jaa. Amma sii deebisaa. yoo wanta fudhattan yoo ka fudhattan taatan Nasrii fi Sheek Ahmad. Unoon wanti nu didee mana keetii bantee nu gargaarsista. Yoo jenne sitti kannin. Okay, inni fitan akkasitti. Lakki yoo hojjettu taate asitti waan inni jiru carraa guyyaa sadii kannineef. Rintii nuuf hin goone nuuf hin kakanne. Na xumursiisi kaa. Kanaaf hawaasni Oromoo kun yoo kabaju ta'e nama dila kana kabaju yoo ta'e warra gastii kabaju yoo ta'e nuuf haa kakatu kara gargaarsa haati. Si haa deebisu gaafii ati na gaafattee. Gaafii na gaafattee si haa deebisu. Xumuraan jirtu. Gaafii gabaabsii si deebisa gaafii na gaafattee. Gaafiin gaafadha. Okay, gaafiin gaafadha. Gaafii feete na gaafadha. Nasrii sitti kannina. Kannina. Yoo Nasrii wajji waliin galle michoo tana ni gargaarsista. Itti gaafatamummaa fudhattee ni deemta. Takka. Kanuma barbaadda. Malee booda. Jechuudhaan. Wanti didee jettee nutti asii deebisina. Namoonni xumuraa milki Nasrii nuuf danda'a maal gootaati? Milki awwaan na gaafatan hin deebisaafi. Awwal shee yaa Muneer keenya. Dhiifa mallee naa godhi.
Ani ilma Oromooti. Ilma Oromoo keessaallee ilma Arsiisi Koomandooti. Jaarsa jala guddadhe obboleessa kiyya. Miidiyaa gubbaa deemee dubartii fi maalii walitti qabee hobobsaa ooluun hojii kiyyaa miti. Nama ilaaf ilaameedhaan biyya kana keessatti daangaa dabarree dubbii gumaallee nama dubbatee fixeeru. Siigalee har'a tarii isin waliin as teennee wacuu fi caacaa jennuun tarii kiiloo namaallee gadi buusuu danda'a, nama dubbiin beeynillee nama fakkeessuu danda'a. Bakka xiqqoo yoo dhaabate namni hima xiqqaata. Siigalee ilaaf ilaameen kottaa taa'aa dubbadhaa yoo jedhan dubbii naggaadee waliin qoricha nagadattee herreegarra walloltee miti, dubbii gumaallee yoo taate hin finna. Ahmadi dubbii kana hin danda'u jedhe sodaate jechuun Nasriin hin sodaata jechuudha miti. Sababni illee gurguddaa biyya kanaa beeka, sheeka biyya kanaa beeka, qeesii biyya kanaa beeka, hayyuu biyya kana keessa jiru beeka. Waan uummanni irra walii galeen of danda'ee osoo hin taane gurguddaa biyya kanaa dubbisee haqa nama kanaa gaafadhaa barbaadaa fi nama jedhu malee kophaa kiyyatti xumuraadhaa miti. Siigalee amma sii deebee walumaa galatti dubbii xiqqishuu dhageeffadhu mannaatiin dubbii xiqqishuu qoricha walitti lallaaqanii waliin nagadatanii irra wal lolanii miti. Baakii addaan teenyisti yeroo tokko na dhageeffadhu bakka takka dubbattee si gaha. Dhageeffadhu jalqaba. Dhageeffadhu sii deebisa. Na dhageeffadhu sii deebisaa sanillee na dhageeffadhu. Dubbii namni waa qoricha waliin dalagatee herreegarra wal lolee miti. Dubbii kanaa olillee yoo taate kabajaayyoo namni kanama kenne kabajaan xumuramuu dandeetti obboleessa kiyya. Sitti himaa. Uummanni Oromoo jala taa'u kunillee sirna nama beeku, nama dubbii beeku. Kabajaadhaan dubbii jaarsa biyya Dubaay keessa jiru isinii waamnee isinii xumurra yoo jedhan kanarra wanti wacuu fi caacaa jedhu barbaachisu takka illee hin jiru. Yoo dhugaa waliin dubbatu taate jecha kijibaan mataa wal jala qabatoo taate malee. Mindinno dubbii gumaa seetanii sila asirratti mataa amartanii eebal dide. Aboo rabbii jedhi asni gurbaa kana narraa jallisiisme. Narraa jallisiisa obbo manni keeti. Narraa jallisiisme. Minuu noo'ee. Maal kijiba. Uniin rakkoo si waliin hin qabu mee na dhageeffadhu yaa akki rabbi sodaadhu. Ati nama kabajaa walii qabnu na dhageeffadhu. Maafatillee callisnee milkii. Milkii jaalala al tokko qofa yaada dabalataa Nasriin wal fakkaatu. Saagoo labadhu. Eebanne. Abo asli. Laal rabbi jedhe an Muniir kiyya Muniir Abubakar anaafati nama waggaa 4 dura wal beeku wallahi wabillahi kabajaasii qaba. Si xiqqeessullee hin barbaadu, sitti buullee hin barbaadu. Achitti naa qabadhu tana. Isinillee warra jirtanillee ummata Oromoo as jala jirtanillee an kabajaa isinii qaba garuu kijiba dhaaba. Kijibni faayidaa hin qabu. Addunyaa kanarratti akka Oromooti Oromoon ilaa fi ilaameen beeytu dubbiin jaarsummaa fi jaarsaan hin tumanne hin jirtu. Kijiba miidiyaa fakkeessuu, maqaa wal balleessuu, hisdiin wal kuffisu yoo taate malee ani rabbii tokkicha malee eenyu abbaa hin nurraallee nama sodaa qabu miti. Dubbiin jaarsummaan hin dhumanne hin jirtu. Intala qabatanii deemaartanii yoo taate aadaa badhu gataa yoo intala arsii taate seera beektaa naamusa beektaa kennadhu jaarsa jedhaanii hin kijibinaa wal kijibuun barbaachisu. Qaba intala fuutanii deemaartanii illee dhaabadhu gad jedhaanii nu ilmaan arsiiti nama kabajaa qabu ilmaan Oromooti. Jaarsummaa dhaltuuf dhiirti wal loltee miti gumaa osoo taatee hin fitna. Maal wal kijiban? Ulfinaan itti haasofnee jennaan ulfina wallaalina bakka kabajaadhaan miidiyaa irra guyyaa 4 shawwachan bu'aa takka buusuu hin dandeenye. Dubbiin ammoo hin dhumata lafarratti. Kijibuun barbaachisu. Wanti tunillee intala dubartiidha. Dubartiifan kabajaa qaba. Kanarra dabartee osiin funni garuu dhaabaddoodhaan gad dhaaba. Gurbaan nu keessa jiru ka Dubaay keessa dalagatoo taate isaaf suuqii isaallee walirra cufuu dandeenya. Kabajaan barbaachisu as biratti. Dhaabatee nu kennateen xumurraaf kennatu baatu ammooyyuu dide jennee Oromootti himna. Siigalee maali sii kadhatan hawwiillee taana wanti isii sujuudan hin jiru. Wanti kadhatan hin jiru. Kennaddoodhaan hin kennatti dubbiisii. Ka barbaaddu maallaqeesiiti malee wanti bira barbaaddi. Maali shururuu naga Oromoo. Maali kijibalee mindiloo kamaan baltaan osoo eenyuun caalteeti. Isiillee nama har'a kuma shan silaala jechuun ji'a tokko asirraa teettee iyyaa oolte nama 10 silaalaa miti. Wal kijibuun barbaachisu. Milkiin wallahi billahi milkiin haga feetu osoo jabaatu miti. Waa'ee milkii kana dubbadhu mee ati. Habibi milkiin haga feete yoo jabaate suuqii miti fooqa yoo qabaate warra Dubaay biran taru Oromoo biran taru. An kana siin jedha asli. Wal sobuun barbaachisu.
namni mataa dhaabaa jiru namni dubbiin kennadhu qaba ganna dhiisaa jedhu hin tala maaliif waan uummanni jala ajandaa kana qabeef siigalee homa akkana itti fuufu itti fakkaata wal kijibuun barbaachisu arsiin gumaayyuu namaafitti siigalee dubbii ichi birrii kuma diddamedhan kanaa miti gumaa taatu namni walii fixa siigalee duniyaa miti maal mataa dhaabane sabiyyi miti barnuuti nama ilmoo qabu nama maatii qabu nama uummata biratti illee kabajaa qabu isin maal waan taatiif dubbii ofiin kennan inni maal waan ta'eef hin kennanne kamaan baltoon onnesu jabaatanii nu caalaniiti hin kennatan haa kennatanii nu qabrii teennaaf gadi qala guyyaa qabriitiif arraba kenna boru cabuufi gaafii nakirii munkariitiif dubbii jaraan fidnaafi kanarroo darbe garuu abbaan barbaade muka saqqalamuu danda'a maal na shelaan asli al tokko qofaa dubbadhu asli al tokko dubbadhu bakka amma Muniir asirratti Sheekh Ahmadi bakka jaarsummaa hin fudhannetti ati Nasrii akkamii adda kee fudhatta ka jedhuu fi biyya kana keessa dhiifama naa godhanii ustaaza fooloo guddaa qabaachuu danda'an garuu ustaaza ka caalan hayyuun baay'een jiraachuu danda'ani biyya United Arab Emirates kana keessa ustaaza qofaa miti ka jiraataa jiran hayyuu baay'eetu jiraataa jiran garuu Nasir of qofa ta'ee osoo hin taane akka jaarsa nama Dubaay kana jiraatutti jaarsa bakka bu'ee gad bu'ee ni fixa jedhe. Sigalee gaafa kana garuu xumuruu dandeenya. Asirratti Muniir dhiifamallee naa godhe duraanillee sin beeku si arga garuu asirratti. Ati garuu dubbii kana ilma jaarsaa yoo taate akka jaarsaatitti bakka bu'ii dubbadhu malee hawwii bakka bu'ee dubbadha gaafa jette ati gaafa nama tokko asirratti gaafa dhufne hunduu nullee yoo milkii bakka buunee dubbanne atillee hawwii yoo bakka buutee dubbatte dubbiin kun tasumaa hin dhumu. Ati bakka nama tokkoo bu'uu dhiisiiti jaarsa ta'eetiin wajjin dubbadhu yoo lakki Nasri milkiin birrii kanaayyuu kaffaluu dide. Nasir mana kee banteen gargaartaa osoo hin taane yoo namni kunillee nurraa amanuu dide wal gargaarree mucattii tana yoo dhugaa qabaattanii kafallaaf jedhiti akkasitti dubbadhu malee bakka nama tokkoo buutee hin dubbatin dhiifama naa godhi. Xumureera. Amma mucattii gaafadha. Mucattiin dubbii gabaabaa jiran. Ila mucattiin dubbii as kenna. Mucattii irraa dubbii fuunee gadi naa bu'u. Amma Muniir ati obboleessa mucattiiti waan ta'eef himataadha isinii. Jaarsonni amma warra ga'aanu kana Ustaaz Ahmadi. Ani waan ammeenyaallee jenne laki ammeenyaa kanarraa fudhanneen ibsaaf yeroo takka Nasrii anis Omaara ati obboleessa miidhamaa ta'e miidhamaa obboleessa ta'uu rabbiin biratti kabaja anas hin jedhe achuma dhaabadhu. Nasrii doktor Nookaamsaa jirta. Uummata Afrikaa bitaa nagin Nookaamsaa. Ila afaan akka biyyaati amma maali beeyta tokkoffaa maal hubadha beeyta amma warri wajjin haasaa jirtu kun ijoollee Oromummaa osoo qabnu ijoollee Arsiiti jaarsonni kunillee Arsiiti. Uummanni Arsii kun garaacha torba qaba akka argeessan qaxxitaa kanan beeku beeyta haasaa keessantu walitti isinii galuu dide beeyte anama waan san hubataa jira sii galee ati fuutakkitti matee san ooftaa jarri mootu dubbii dalgaa bitaa mirgaa weelkam haroo mangisti walitti fidaa jira kanaaf ati obboleessa mucayyoo ta'e achi naa dhaabatu. Apa naagalte siigaltee naagalte ani amma no lakki Nasriin akkanatti wanta jennee fira lakki Nasrii kana bargaafa miidiyaati aduma tajee na beeka dhaggeeffadhu waan ijoo barbaade ani akka malee na hubatan carraa kana nama kudhanii jira asii burteessinee haa gargaarsisuudha yaanni kiyyafa dura lakki jettani ikoonii kannina okkee Nasrii si kannina rakkoon qabu. Ni kannina jenne bar michooni amansiisna rakkoon jiru michoon harka hin baatu ani rakkoon jiru. Dhaabu sibiitu mura garuu yoo as deebitan yeroo as deebitan waliin itti gaafatamummaa nuuf fudhadhuuti abdii nu horii fixxu fixatti achuma dhumateewu yoo hin xumurre mana keenuu bani anarratti miti anarratti yookaan asirratti deebisuu osoo hin taane warrumaan fudhatan san waliin gargaarraa jaati. Nu ahadii seenaadha dadhabne jettanii nama kanas dhabsiistanii akkan jenne waa hunda nu guutaadha kanuma bari'anii kiyya naamiti Nasrii qofaa miti ka gargaaru ni gargaarsisnaa mana keenyas bannees ciraa dhaabbannaa yoo milkiin nu harkatti dhumuu dide yoo nu haya jechuu dide nuti bira dhaabbatee akka Oromoo takkatti bira dhaabbannee Oromoo gargaarsisnaa jennee as deebinee malee nu dideeti amma booda akka feetan godhaasan. Akkuma ati reefu jette sanumaan jedhuu barbaade kanumaafi malee waan biraatii miti haa fudhatan okkee ni fudhannaa ni fitnaa yoo fitne nuti iti gargaarsisa oromoo gargaarsisna kanuma sinirraa adii barbaanni Kadoye thank you Kadoye Shashelij
Carraan kenna dubbatu. Koi carraan sin kenne. Carraan Jamal enu abdi keessummaa isinitti ol seene. Ardan alaajinaan irra. Ila asli kiyya jamu kennan baga dhufte jennaan dubbiin asrii tana bakka itti godhaa jiran osoo achiin fageessini nama tokko mucattiitti ergaa mucattii gaafii haa gaafannu dubbii tante as kennat nama waa dubbiin asrii jedhaani. Ori bombolina kenna ummata kenna haa kennattu jaarsa haa kennattu akkaataniin jaarsummaa tana fuunee gadiin haa buunu waan irra geenna ammootu ambattoliin haa dachaan sirni abbaa akkasi akkanan nu harkaa wanni jedhaa jirti. Jamaal maal jette atiin? Ulfaadhu galatoomi abdii kumee sa'aatii lama wagamisi jala turre waan kana dhageeffataa turre jarana dubbiin akkuma Nasrii Aanolee jedhe dubbiin sirna qabdi. Sirni ammootiyyuu miidiyaa gubbattii miti jara kenna obboleettiin teennalleen agartee haqasii nama tokko dhugaa isaa arguu fi namni dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Ammootu as gubbatti obboleessa kenna obboleeyyan teenna lamaanuu dhugaa jaraa arguudhaa fi namni yoo gattaa'ee waliin haasa'ee argan malee miidiyaa kana gubbattii miti obboleeyyan tiyya. Akka jedhe jalqaba jedhe abdii kumee dubbii tana gadiin haa buunu obboleessa kenna kennee jira. Maqaan isaa Dr. Finnaan Wayenu gadi na bu'aa jedhee jira jalqaba kenne obboleessi kenna. Mucattitu algarraan bu'u jedhe malee inni akka jedhe. Yenni gadi na bu'aa jedhe obboleessa kiyya dubbiin sirna yoo dubbanne sirni akkanan dubbatamu sirna dubbii nama lamaa yoo laalan sirna yoo dubbatanii dhiifamallee naa godhaatii dubattiin jilban guuttuu jedhan waan mammaaka Oromoo jedhe waan kana waan Jamaal Godii jedhee miti akka maleetti nu fudhatinaati eega sirna laaltan sirna kana sirnatti godhaati laala akkuma Nasrii Aanolee jedhe haa dadhabanii warri Dubaayillee haa dadhabu maanguddoon akka abdii kumee faatillee haa dadhabdu sirna kana eega sirnatti goona jettan sirna kana gadi bu'aatii gadi buusaati laala as gubbatti sa'aatii meeqa westii gootan as Nasrii asli sa'a meeqa westii gootan ay gubbatti waan kana laaluudhaaf ammoo osoo wal dhageettanii gadi buutanii sirna kana laaltanii sirna qaba abbaa qaba akkati dubbatamu qaba akkanumaan as gubbatti akkuma argine dubbachuu miti namni akkuma Nasrii Aanolee jedhee kagumaallee walirraa fixullee kanuma ka agartee dubbii tana obboleeyyan teennaa fixullee kanuma kabiriitii nama birii addan barbaadan kanniinuma jechuu obboleettiin teennallee wanni isiin nu didduuf takkan jirtu obboleettii teennallee Muniirii Faatiitti dhiyaatee abdii kumeetti dhiyaate namni itti dhiyaatan obboleettii dhugaa kan keessii baasuu as jirra namni dhugaa tantee sii baasuu as jiru waan namni jedhu naman didu agartee dhugaa isaa isii baasuu as taa'u jirtan namni martinuyyuu obboleessa kennallee akkasuma dhugaa isaa baasuu laal dhugaan nama tokko bira jirtu dhugaan bakka lama jirtu beeki.